أنا اللي لنا أمني كيسن نما والله سورة به فهمتي ده ما نكان كيسن جرا دارو جرا أبولي سكت أيوة أمون نمو كان نرف أفتا سابو ده مثلا نما نفتا تنجرا نم نفتا كنا بوتة أفتا مورا فوجرا ترى ترى أكثر ولي تدار بنيه أفتا تو كوفا جرا itu maka kesa ni kagak jarak cubennu, itu maka kesa ni kulkulom, ni dikacur ufat cubennu, nyat cubennu, ufatan ammar rabutan ufat edin, ye biar moero riba raga ini moera bekas tu ufat cuci, tugas ni tim bakal tu garu rakko kenya gawas ni tim tugas ni tim bakal tu, lemma dia, bak akilu tu tidak meneru, mana kana kesa tidak menita mura amalu, mana kurfato kesa tidak menita mura amalu, nama jahat ni aku kurko, lu tidak mandi besar ini tidak menegir ya boleh yang kiri. Wanti nuti arram nu balata dukum ni korra nu fite dukum ni somba nu fite dukum na sasiya nu fite billahi alayka ma garan tijabatan ma bisa galen untan ma bisin gadisi ne rakkon kenya gun ya obole yanki ya rabbi khalika yo sodatan rabbi wakala ni singe yo sodatan sagale nuta wanu dubban le sherinu goda ya akhi rabbi rati isnin kanya siwai kenya kana dubbachun barku wanda magana su gabu mitiya bole yanki anyin sadaka na makara chuda gadin jiru sadaka na makara chu kuma di tattare ka tu kuma baftani na makara tani wanda makara chuda wani tuwan nisal binin jiru na makara tani wai genya sagale da umma ma bisi tijabati ma bisi tulfal ma kana mo kan batta rabbi khali kan fodatanu lamma da wani ba yana tul qalbina jab sumali akuma na mazni me nan gam da leda mo karabbi wa marabbina da bar ولا ولا وندمي ولا تورا لهون سلكنا يالو بركان وغازا دنكنا هچو ابمه دابا منيدا كيسنو اني سكما كيسن تادنا جالت قبا هادن جالت دون قبا مالان جت يا دي ين دفتانا جت هذا كو سوما كان ان شاء الله دفيتو وجن سوم نان جدين جنان اوبي نه غدا ترتي ادي كانكو سوما سنتي انغل أمري ربي دي لما ده عرفان في عرفان التون نفتان عنجد إن شاء الله ننفن جدين عرفان سنتي سنجل وقان سادي بينتنا نترف أما ورفان جرتو يا المكي عنجد ورفان جرو أما سي إن شاء الله ننفا إسنجل جنة دارني يو ربي نباس ننفن جدين شير قراجان الله لناتي سوام نزون في درب عرفان أمس دفه هاتي كي سبب كي هادو كوساتيجو يون أمر ندا يون ندا ولين تربيكه دكمني أدات ألاده نجلا كوساتيجو كان يجون كيا هذا كم كيساني إسم جالتنو أنيس جالتون كبايجو غرو هاد أنيلا كورا هذا كي ينافع شرو كوساتات سنتورا كديسيس أنيلا ندا ولا رافا كياف فيا كويا تندا ولا الحمد لله يون هدوتو لتربيكه كورا انتور لكن جات ربش ولا يمتال تنشتبك سلكنا يالو إذا كان أفجر كيني عن اللي ندو ولا رأيكي أس كيستي مو كيستي نمنين من هيداشو ميزي دالي انجرو ما تينو سغلي صدقه وتنجرون ميدالا يالو كان أبو يا جرا كيني أما يرى قدام كيسا واي جولي كيسا نيورد ولينا كافة سجل إلمان كيسا نكيستي سلكيرا كتيتي ركو سلكيتين سغلي صدقه بميجر كان إنسان سناو هاتمال تاتي كان كيا غيار راند ولغنو أكوسات سبب كيا أكوسات جتي كان إمو هذا باتي سجل باتي سديت والله رب النار جيتو نمنو في كيا خارتيكال جبي وفي كيا دبيسيزه يو كم تكاد نما دباوليتو نمني نفتا زين كابوكان الرابازه وفيزه شو ميزي كان كيسة تلا كوسان كابوتشو ركنا الراي أنك بعد ديو سونتاني أنك تو كوساني تجرا وانين تيف وانو تكيسة تتوجرو بلاجرو ولينا نموجرو هاتي جولي باتي سقلين دولي أباني جولي باتي سقلين دولي أكم توجرت فني مولا ميكيسن هاتي كرا ألتي إن المو قبدن أكا المو نما مرالتم بيتن إن نبولي ينقبدن أكا أبولي سنا ومرالهم بيتن إن نبولي تيقبدن أبولي تيكيسن تكيسة تركتشو جرت ركنا هاتي أوليكم نوتي ركتشو بردر بني ركنو مغنا وركسو جر يا جراجين ربي يراتي كران تنجباتنا سقلي كينيا شير نو ودا
sagalee keenya sheer gochuu qofaa miti ol baati dubbadhaa waa'ee keenya kana dubbachuu hin qaanfatina isinitti ulfaati waa'een keenya kun waan nuti jiruu bareedaa jirru isinitti hin fakkaatii yaa jira keenya waa'ee keenya kana yoo ibsinee dubbanna jenne yoo ol baanee dubbanna jenne mootummaa sodaan waa'ee keenya yoo hin dubbannu jenne rakkoo keenya tuyyi funyaannu qabee akka nuti dubbannu nu godha isa kanaaf isin warri silaa suuraa bareedaa poostaataa ooltan nyaata gaarii nyaattee uffannaa gaarii uffattee suuraa gaarii poostaachuun si tolu nyaati guyyaa tokko guyyaa lama yoo waa'ee keenyaa dubbatte maal si taanes maaf waan xinneenyaa wayi sitti fakkaata adaraa garaa nutti hin jabaatina adaraa sagalee nuu ta'a adaraa ummanni keenya kun inni dhume silaa dhumeera inni miidhame dhukkuba addaatiin miidhameera wallaahi kulliin keenya fayyaa hin qabne inni kaan dhukkuba sukkaaraa qabame yaabbolee inni kaan cuggaarraan qabame inni kaan qorraan qabame tiiviidhaan qabame rakkoo addaa keessa irra yaa kibaala rakkoo addaa keessa irra jechuudha fayyaa hin qabnu nu hundi keenya namaa miti kan deemuu jiru lafee qofa deemuu jira keessatti foon nurraa dhume uffannaa uffannee rafnu hin qabnu uffannaa uffannee deemnu hin qabnu uffannaa uffannee teenyu hin qabnu wal saalfiifinnee jechuudha qaama qullaa wal bira tetteenya wal saalfiifinnee kalas dhumate jechuudha bakka waa qabanutti saalfatanii saalfiiftannee jechuudha isa kana garuu isin nu beekaa jirtan yoo mootummaan illee nu jibbe isin maa nu jibbitan yoo mootummaan nu galfachuun itti waan biraa ta'u ta'e maaliif isin immoo garaantu jabaattan yaa ummata keenya warra nuti kalee sagalee taanee galchineetu amma deebi'ee dhufeettan gaafii deebiin keessan kana yoo nuti keessaan isin garanne amma irra guddaa keessan gaafan keessaan dubbise maal jettanii warruma kaleessa nuti sagalee taanaan galchineetu deebi'ee dhufeettan xayyiban nama waggaa sadii keessa jiru fakkaatan akka kiyyaas keessa miliyeena inni sun warra kalee deebi'ee dhufe warri dhufe ni jira warri dhufaarra guddaan isaa Oromoo osoo hin taane soddaa osoo hin taane warra 11ti Tigireedha jechuudha sababni maaliif waan yeroo dura biyya isaanii keessa lolli tureef biyya galuu waan jabaateef yeroo duraan akkuma gabbuwaniin gadshiif jedhaa turan amma shumeesii keessa harka 100 keessaa parsantiin 70 wayi isaani isumayyuu immoo uummanni keenya keessatti waliin jaallatu gosummaadhaan wal lola jallataatu nu keessa jira jallataatu isaan keessa jira akkuma kanatti immoo ammas dhiiga walirraa yaasa namni wal fixuu jira ofii fidhumuu jira maaf wal lolan jechuus hin dandeessan sabata keessa sabummaa akka alattuu akka isin hin beekne akkasumatti immoo isaan kanaa wajjin ummata kanaa wajjin namuu yaa jira keenya bineen ummanni kun etuma rakkoo kana keessa jiru sibiratti sabummaadhaan kaamee wal lolam yoo dilloolu illee dirqamaan dhufamee sidhaama kalas Oromoon isaan yoo wal lolan ati waan saba Oromoo taateef dirqama dhufanii qaca'usi godhan ati gaa duurreette ofirraa loltu quufee wal lolee jettan isin quufeetii miti rakkateeti of jibbeeti wal jibbeeti kan inni dhumu jiru keessatti walis fixuu jiru ummanni keenya keessatti walis fixuu jira mootummaan suudhiin nu fixuu jira rakkinni nu fixuu jira injireen nu fixuu jira dhukkubni adda addaas nu fixuu jira kanaafuu yaa jira keenya yeroo dheeraa illee dubbachuu hin danda'u sagalee kiyya hanguman dubbadhe kana sheer nu godha bor seenaan nu gaafata bor walitti haajomna rakkoo kana keessaa immoo inshaallah yoo rabbii kanatti nafnu hin baana garuu waa hedduu irratti wal teessabuun bareedaa miti bor wal qaanfachuu teenya adaraa oromummaa adaraa namummaa adaraa biyyummaa sagalee nuu ta'uun isin hin qaanessin sagalee nuu ta'a adaraa taa'a ani nadha isin argitan mana hidhaa keessa jiru kun kaleessa fuula keessan duratti nama sagalee ta'e kiisa uffatee uummataa biyyaa ture adda garuu nama sagalee naa ta'uu jiru argan ana hudiisi uummata keessan dhumaaru kanaa sagalee ta'uu isa kanaaf yoollee rakkoon suudii isin fidee suudii keessatti isin hiisisee rakkoo akkanaa isinitti fichisiisu hin jirre bakkuma jirtanitti rakkoon isin mudattee gaaf tokko sabatti iyyuu teessanii taa'a sagalee nuu taa'e uummata keenya adaraa nutti hin jabaatina wal malee hin qabnu walitti jabaannee nama biraa namni nuti abdannu hin jiru yaa ulamaawota keenya silaa walitti qabamtanii oolmaa gaarii ooltanii daawaa godhaa ooltanii miskiina gargaaraa ooltanii masjida ijaaraa ooltanii
kan isin guddise kan isin kibreetaas ni kenne kan bakka guddaa isin dhaabe kan miidiyaan irratti beekamtii isinii kenne ummatuma akka keenyaa ala jiru malee warra biyyaatii miti. Kana bakka hundatti isin waamee Suudiitti isin waamee makiinaa isinitti bite Dubaayitti isin waamee isin bashannansiise bakka isin dhaqxan hundatti mataa ol isin qabaaru ummatuma keenya kana ummatuma ala jiru wallaalatuma akka kiyyaa fi akka warra na wajjin rakkataaruu kanaati. Waa'ee keenya dubbachuun isin hin kaanesin. Adda osoo na keessa taa'e bar 100,000 yookaan 50,000 gargaarsa wayii isinitti erge fudhachuu hin qaanfattan hin fudhattan wallaahi hin fudhattan. Yookaan masjida wayii ijaaraati yookaan immoo miskiinaan gargaaraa jedhee osoo isinitti erge wallaahi hin fudhattan hin qaanfattan. Garuu waa'ee keenya dubbachuun maaf isin kaanes. Isa kanaaf mee isin hammi namni 700 keessa jirtan kun hundi keessanuu sheer godhaa harkisiin dhukkubni waan kana mana godhattee keessan galtu miidiyaa baadhattu kan tiktokii fuuloo 200 baadhattu feesbuukii 100 baadhattu kan irbaata godhattee nyaattu yoo lakkoo namni gadi ittiin dubbanne maali faayidaan isaa yoo nuti waa ijoollee yesuutii dubbanne namni sheer isinii godhu hin jiru kanaaf miti. Isa kanaaf yaa lammii keenya yeroo dheeraa dubbachuuf hin dandeenyu nis hin danda'u. Yoonaa danda'ame yeroo biraa deebi'ee waraabuun yoonaa danda'ame yoo haalli naa mijatu iyya hin oolu garuu ammasumatti sagalee nuu taa'ati sheer nu godhaati akka inni bakka hunda ga'u nu godha akkasin inshaallah sagalee nuu taatan isin abdanna waan biraa dhiisaa wanni isin beekuu qabda yaajira keenya of hin tuffatina waan biraa dhiisiiti hadha namni hin beeku tokko yookaan naawwii isa ta'u tokkummaa isa ta'u abdii geetaachoo isa ta'u asiladdiinii isa ta'u mubaarik musammaa isa ta'u namni tokko jechuudha miidiyaa haaraa namni hin beeku tokko yookaan naasiraan olee haa ta'u yoonni waa'ee keenya dubbate wallaahi akka waan mootummaan waa'ee keenya dubbate itti gammanna wallaahi akka waan mootummaan Itoophiyaa waa'ee keenya dubbate itti gammanna maaliif ummanni keenya daa sagalee nuu ta'u jira inshaallah hin baana seennu jechuudha garuu isin bakka nuti isin jaallannu bakka nuti isinii qabnu kana nuun qabdan inni hiriyaa keenya ta'es inni immoo hangafa keenya ta'es inni abbaa keenya ta'es galatooma ulfaadhaa gaafa rakkattan qofa kottaatii nu godhadhaa dandeenyu isin gargaarra yoo dadhabne immoo fuuloo isinii guddina sheerii laayikii isinii goon isa kanaaf galatooma ulfaadhaa nagaan naa jiraadhaa rakkoo keessaa immoo isin agarsiisuu hin danda'u amma bakka dhaabataa dhugan irraa yoon viidiyoo achi qabee mana kana keessa mul'ise amma dhufanii jawwaalna irraa fuudhan jechuudha. Garuu silaa rakkoon keessaa isa tokkoon fidanii waan biraa dhiisii uffata namaa uffata irraa baasanii injiraa inni qabuuf injijjii inni qabu kanatti isin garsiisan sila rakkoon nuti keessa jiru. Garuu waan inni keessatti yoon viidiyoo kara duubaatti garagalchee mana kana mul'ise waan jawwaalna irraa fuudhamuuf dubbachuu hin danda'u. Isa kanaafuu amaanaa isiniin jenna rabbii waggaan nu ga'e alhamdulillahi rabbil aalamiin adaraa rabbii isa waggaa isin ga'e kanaa hidhaati sagalee nuutaa keenya waggaadhaan rabbitu boo'echa nu godhe rabbitu gadda godhe nuti isiniif gammachuudha garuu nuuf gadda maaliif baruma baraan haati kiyya na heddee dhabdi baruma baraanin mana hidhaa keessatti soomaasee jedhamu wallaahi anaaf akka mataa kiyyaatti anaaf gadda obboleeyyan kiyya na wajjin jiranuuf gadda garuu isiniif gammachuudha isin baga rabbi isin gammachiise nus rabbi gadda kana keessaa baaseen walumaan nu haa gammachiisu yoo inni nu bira dhaabbadhaa sagalee nuu ta'uun isinitti nu ulfaatin yoo sagaleen keessaa nu baasuu dhiise abdii nutti tora isa kana beeka assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.